Seera uumamaa boqonnaa 31 lakkoofsa 22 kana jedha. Yaaqoob akka baqate gaafa guyyaa sadaffaa Laabaanitti himame. Inni yemmus namoota aantii isaa fudhatee guyyaa 7 Yaaqoobiin ari'ee Giliyaad biyya tulluu gubbaatti isatti inni yaate. Waaqayyo garuu halkan abjuutti Laabaan nama biyya Araam sana bira dhufee gaarii malee hamaa Yaaqoobitti akka hin dubbanne of eeggadhu jedheen. Ameen. Randeebi'a. Gaarii malee hamaa akka hin dubbanne of eeggadhu jedheen. Ameen. Waan itti dubbattuuf si haa galatu. Maqaa Yesuusiin ameen. Yaaqoob obboleessa Esaawuti. Isihaaq abbaan isaanii ijoollee kana lamman gaafa godhatan Yaaqoobiif Esaawu. Ribqaan gaafa deessu ijoolleen kun lakkoo turan. Garuu Waaqayyo utuu isheen garaatti baattu akkasittiin jedhe. Saba lamatu garaa kee keessa jira. Garuu isa hangafatu isa quxisuudhaaf maal ta'a? Ergamaa jedhe. Kun kakuu ture. Yeroo da'umsaa sana Yaaqoobi koomee Esaawu qabatee dhalate jedha. Maal jettan? Koomee Esaawu qabatee maal ta'e? Dhalate jechuun jarri kun lamman maal ta'an maal hin ta'an? Wal biraa hin hafne. Akka bara kakuu moofaatti akka bara ammaattis hangafi ulfina qaba. Hangafi kan Waaqayyooti. Hangafi kabajamaadha. Meerkol gaafadhaa. Ani hangafa jedha bareechaatiin. Waaqayyo gaafa saba kanaan naa kennaa jedhee hangafa namaa, hangafa horii, hangafa waan hundumaarraa kan keessa immoo kan koo ta'u jedhe. Kan koo ta'u jedhe Waaqayyo. Kanaaf kabajuu ulfina qaba. Hangafummaan ulfina qaba. Kanaaf gaaf keessa gaaf tokko duudhaaf gaafa jedhu abbaan isaanii kuni sin eebbiseen du'aa jedhe. Maal godheen du'a? Sin eebbiseen du'a gaafa jedhu Esaawun adamsee nama jiraatu. Yaaqoob immoo mana haadha isaati wajjin baay'ee walii galee nama jiraatu waan turaniif jarreettan kan lamman wanti adda baasu qomi Esaawu dabbasaa kan qabu. Yaaqoob kun immoo nama mana keessa ergamu. Yeroo baay'ee jira kun bakka baay'eetti tokko baay'ee haadhatti maxxana dhiirayyuu ta'ee haadhi gaafa dhageessu kakuun sunis waan jiruufi amma horii qaltee utuu Esaawun achi adamsee bosonuu ajjeeseen fidiin qoma isaatti kana geessee itti geessitee eebbisi gaafa jettu qaqqabate ilaalee haasaan kee Yaaqoobiin fakkaata dhaqni kee garuu Esaawu fakkaata garuu immoo sinan eebbisaa jedhe. Amiin jedhame. Dhuguma godhee nyaachisee obaasee ergadhe booda Yaaqoobiin maal godhe? Inni eebbise. Eebbimmoo eebba. Meerka bal'ifadhaa. Sanas ta'e kana har'a eebbisi argatu. Yaaqoob eebbifamee gadi ba'u Esaawun dafqee bosonuu ajjeesee dhufe. Abbaa fideera gaafa inni jedhu maal ilma koodhe? Ani uffan mana eebbisii raawwadhee. Yoo qaqqabde eebbicha harkaa fudhachuu dandeessa kan kee ta'a. Yoo qaqqabdu ta'e garuu ani eebbiseera. Amiin jennu. Eebba maaliif fudhate Yaaqoob? Eebba hangafummaa fudhate. Meerka bal'ifadhaa. Habaarsan barbaan meerka bal'ifadhaa. Ijoo qe'ee namaa iyyummaa fi nabaaramu. Iyyummaa keessaan bahu. Habaarsi garuu gadheedha. Meerka bal'ifadhaa. Yaa Waaqayyo jedha bareechaati. Habaarsi kamiyyuu jedha. Karaa maatii koo kan natti dhufe jedha. Karaa idda baafaadhaa jedha. Habaarsi na hordofaa jiru jedha. Har'a ganama hacatu jedha ayyaati. Misraachoo tokko sitti marga kecha qabatta. Maqaa Yesuusiin ji'a kana booda akkaataan jireenya kee eebba keessadha. Yaaqoobiin baqatee Yaaqoob kuni mana Laabaan akka inni kan godhe haadha isaati. Maaliif Laabaanii Ribqaan maal obboleessa. Mana Laabaan kana gaafa ga'u waggaa 6 tolumatu taa'ee maal godhe horii tikseef. Garuu Laabaan horii qabaatu iyyuu malee eebbisa kan jalqabe gaafa Yaaqoob ol galeedha. Gaafa Yaaqoob ol galetu eebbi duukaa ol galee jedhatti maa. Harka bal'ifadhaa. Har'a gaafatti asii galtu. Eebbi yaadaminsi duukachoo la galu. Maaliif? Yoenne Yaaqoob maal argatee deemaa jira? Eebba. Abrahaam nama kamiiti? Nama eebbifamaadha. Horii waggaa 6 gaafa eegu manni Laabaan maal ta'e? Inni eebbifame. Horii lakku jedhame akka dheen ennaan erga nufee jedheen ennaanii mi maaltu akkasii ta'e beetta miti jedheen Yaaqoob. Meeqa akka baay'atan dachaan dallaan meeqa akka dabale dachaa meeqa akka eebbifamte beetta miti ittiin jedhe. Ammam akka Waaqayyo si eebbise beetta miti ittiin jedhe. Isa booddee waggaa 6 booddee garuu akkasittiin jedhe. Amma dhennaan ilaaleennaan oolaatu dhadhalaa jira waan ta'eef ilaamee dhennaan. Egaa karra dallaa horii kana keessaa warra gugurraa ta'an kan koo warra xiiffee garuu kan keen godhaa jedhe. Buraa burree isheen jechuudha. Isa booda Waaqayyo immoo Yaaqoobiin dukkaa maal kenneera? Eebba kenneera. Yeroo horii bishaanitti geessu muka ulmaayirraa
qolarraa baasee buburreessee maal godhe gaafa inni jedhu olonni dhalan hundinuu isa afaan Laabaaniin keessaa baye duwwaa dhalu. Isa kan eenyu? Isa kan Yaaqoob. Amma eebbi mana Laabaan gara eenyutu jalcha dhufe? Gara Yaaqoobitti tu dabala dhufe. Amma immoo dhufee tu lakkee amma immoo jedhe warra xiiffee jijjiirree gugurraan immoo kan kee ta'uu jedhe. Ammas horii maaltu jalqaban? Gugurraa duwwaa dhalu jalqaban. Olaadhaan maa kana dhaltee reebuun hin danda'ama. Sabooda Yaaqoob kun hin bal'ate, hin eebbifame. Sabooda Laabaan firummaa irraanfateetu itti jijjiiramu jalqabe. Amin jennu. Yaaqoob ba'uu barbaada garuu sagalee Waaqayyoo eega. Maal eegan jedhe? Meena sabara qabaati ba'uudhaaf sagalee Waaqayyoo eegi jedhatti naa himaa. Gaaf tokko intala isaa fuudhuu gaafa barbaadu Raaheliin waggaa 7 horii kun eegiti. Waggaa 7 boodammoo maltaataa jedhe. Infuutaa jedhe. Waggaa 7 dadhabbii waggaa 7 jechuun meejoollee waggaa 7 laalaa bishaan namaan fiddi. Waggaa 7 horii eegee fitu gaafa waggaa 7 intala ishee hangafa Liyaa laateef. Liyaan moomaaf jibbeewwetta Liyaa xinnoo ishee kalaabsuudha jedha. Kallaatu maatiidha waan ta'eef gaafa galee ilaalu eewudha. Raaheliin miteenyuudha. Liyaadha. Baay'ee dhiphate baay'ee gaddee aaree gona masamaaf akka nagooti. Waggaa 7 dadhabeenii waliin jijjiirtaa jennaan waggaa 7 tina dabali isin gumeessaa jedhe. Waggaa 7 hojjetee fi ammas Raaheliin fuudhe. Totaalii waggaa meeqachuudha? Waggaa 20. Waggaa amma kana waliin jijjiiraa fidee gaaf keessa gaaftuu garuu Waaqayyoo amma fixxeetta hin baataa jedhe. Rakkina koo xumureera jedha. Yaaddoo koo xumureera jedha. Ennaan ijoollee isaa waamee maatii isaa waamee amma Waaqayyoo bay si wajjinan jira waan naan jedheef hin baanaa jedhe. Ennaan eessa dadannaan obboleessa koo Esaawun dhaqee harka fuudha jedhe. Karaarra utuu adeemaa jiranii sodaateetu namoota of dura ergee harka fuudhaa re'ee baay'ee oolaa baay'ee gaala baay'ee of dura ergeetu dhaqamee fuula isaa ilaalaa. Naajjisuu barbaadaaf naajjisuun barbaadu isa dhaqaati naa ilaalaa. Obboleessa koo Esaawun maalan godhaa? Harkan fuudhaa jedhe. Gaafa inni mana deemu gaafa guyyaa 3 warri oduu danda'an naqanii Laabaaniin maalati jireenya malee qabaa nana Yaaqoob jedhan ijoollee kee fudhatee haadha manaasaa fudhatee waan hundumaa dachaafatee deemeera jedhan wayyoo nan badee fira qabu gurratee bahe. Maal gochuudhaaf? Miidhuudhaaf. Isa booda erganni guyyaa baay'ee deeme booda Waaqayyotti mul'ate. Eetu beedhe Yaaqoobiin Waaqayyo waan ta'eef itti mul'ate. Laamee dheenan Laabaan Yaaqoob garbicha kootti. Gaarummaa malee hamaa akkatti hin dubbanne maal ta'e of eeggadhu jedhe. Ata jirtaa Waaqayyo nama tokkoon galgala kana waa'ee Mitikuuf waa'ee mucaa kanaaf of eeggadhu jechaa jira. Meeme of eeggadhuun barii ulfaataadha. Of eeggadhu keessa sireebuu ta'uu danda'a. Of eeggadhu keessa waan baay'ee ta'uu danda'a. Mitire hin beekamu waansa sin ajjeesan jenne maal godhe Waaqayyo of eeggadhu. Waaqayyo of eeggadhu jedhanii jira jedhatti naa himaa. Maal godhe Waaqayyo of maal malee maal hin dubbatiin gaarummaa malee amaan dubbatiin. Gaafa dhaqee bira ga'u si miidhuu hin danda'a. Namoota kee kana miidhuu hin danda'a. Garuu jedhe Waaqayyo 29 dubbisaa. Waaqayyo isa kan abboota keetu edel kan abjuutti maal godhe jedhe naa akeekkachiise jedhe. Si namoota kees miidhuullee nan danda'an ture garuu Waaqayyoonni kan abbaa keeti edel kan ati gaarii malee hamaa Yaaqoobitti kan dubbanne of eeggadhu naan jedhe jedhe. Eewwan akka ta'e beeku boru ganama waama dinqi ergite. Lafati hojjettu si sodaatu. Karaati deemtu si sodaatu. Lafati irra baatu irraa si sodaatu. Merka lafa dhame nan sodaachisa jedha ayyaati. Ani hin beeku garuu Waaqayyo waatti minaan jedheera. Har'a labsi haaraan si qaba. Karaati adeemtu irratti Waaqayyo si dura deemuu sana namni arga. Ani illee si miidhuu nan danda'a. Namoota kee miidhuu maalan ta'a nan danda'a garuu Waaqayyo isa kan abboota keetu edel kan abjuutti maalan jedhe. Yaaqoob garbicha kootti maal malee maal gaarummaa malee hamaatti hin dubbatin nan jedhe. Mee warra amantaa harka bal'ifadhaa. Ji'a kana booda namni dhabee dhaabata. Namni kaan iyyummaa dhaabaa, kaan dhukkuba dhaabaa, kaan rakkina dhaabaa. Ati garuu itti adeemtee nama galataa taate. Harka lafadhaa amanteen ittana deema jedha ayyaati. Arra galgala garuu Waaqayyo akka jennaan jedha akkama turetti itti siif himameera jedhe. Maalan jedhe? Ofirratti raajaa itti naaf himameera jedha ayyaati. Yeroo baay'een gaafa waajjadee maalan jedha Waaqayyo na dursi itti min jedha.
نادور سيتاسي أركب اللي فدا ننامر إتي Himameera waaqayyo lafatti siifayimu dhagaatti siifayimu namatti siifayimu inamanta yoote jee kana booda itti Himameera arkara fadha mantiran itti Himameera jedha ayyaati bar shugguxina akka kiisiidhaan baan billana akka kiisiidhaan baan eeggod waaqayyo maal jedheen of eeggad amin jennume jedhame itti Himameera dha bareechaati yoo tamane kan ila afaan keessi taane minni resila afaan keete dhaqeetu ii waa'ee mucaa kana halkanitti ma guyyaat yes amen melesan barakabaati waaqayyo itti Himameera sodaatin jedhani waaqayyo dhageeraayidhaan itti naayima wakati mbekole jee kana booda misraacho የሚያስደንቅ ነገር ዋንቲ waaqayyo godhe jettu isa jalqaba namarraan nageessu sirraa gusa memorramanta narrada gomale namarraan nagaw jedha ayyaati itti Himameera jedha ayyaati jennu amma Yaaqoobtu of eeggadu jedhe moo waaqayyotu dhaqee of eeggadu jedheen Luqaas 5 gubbaatti qurxummiidhuma jirutu waaqayyo akka isheen kiyyoo Phexros faatiin galle godhe eeggodhe waaqayyo gaafa immoo yeroon ga'u immoo darbadhu maal taata jedheen nargattaa'e har'a ergansii qaba lafa dhabde sana akka argattuuf namoota har'a akka tasaa dhufan ta'a namoota immoo waaqayyo waanan jedhe dhufan ta'a malee bor ganama bilbilamu bilbila kaleessaarraa adda malenna waaqayyo har'a namoota baay'eef hojii dhufin qabanaan jedhe waaqayyo iyyaame itti Himameera jedha ayyaati Yaaqoob gaafanni adeemsa kana eegalu anillee dheena simiduu danda'a namoota kimiduu danda'a jabinaan qaba irreen qaba waan gochuu danda'a garuu waaqayyotu sakaneenyu sakana baaki Abrahaamtu eda alkan abjuutti gaarummaa malee hamaa kan sittin dubbanni na dhowween afaan cuqqaaleef waaqayyo namoota ergansii qaba harramee waaqayyo lafati sodaatte sana dhaqeetu afaan si qabachisa waaqayyo ana godina yoo nama dhabdi waaqa harka bal'ifatti ergansii qaba bor faayila keef imme keef lafati lattee dhabatu hundumaatti waaqayyo dursetti si Musa harkita maqaa Yesuus Kiristoosiin yoon ijoollee koo dhudhuun gadhee yoon sitti immoo nagaa dhaamee deemte maal taa'e amin jennu eeyyotu akkan akka jiru godhe beektuun itti mu waaqayyooti dubartittiin lafa Iyyaasuuf annaqan sun akka jette nu yette waa'ee keessan durumaa dhageenyeette yeroo waa'ee keessan dhageenye immoo lapheen keenya akka gagaatti maal ta'e nu baqeette beektu gagaachuun isa dammi keessa abidda keessa gabuuta maal ta'a mbaqamni akka gagaatti nu baqeette maal ennaan akkamittiin akkatti waaqayyo galana diimaa addaan kutee sin dabarse dhageenye irratti beektu balifadha arramee namni waa'ee kee gaafa dhaga'u lapheetu akka gagaa baqa Joshua kisitti banan immoo abukaattoo isaa ergate Joshua beektu yaada Emmanuel TV Nigeria keessa Lagos magaalamtutti waldaa guddaa qaba akka naqamteessa waldaarraa jennu kana waldaa guddaa achi kan isaa ture dhufuu koo wayyu dhiisaa jedhe haalati maal caalte nama dhamini kottodhaniin dhiisaa dhufuu koo wayyu wayifin jedhe amin jennu maannati koo maatis koo nama bara akka keenya buddeenyaatti kottuu dhufuu qabdadhaniin lakki dhiisaa wayifin jedhe nan halkan waaqayyo erga isaan didanii jedheen dhaqe ani immoo waan godhuun qabaa gafa inni akkas adeemsa jalqabee balbala mana sana balbala ga'u inni murtii laatu wambarirraa kufee lafa dheedue namoonni 9 gaafa du'an bakka olin galina dhimma keessan sinii xumurraa jedhan dhufuun koo gaarii miti sin kottonnaan garuu maalan taa'e nan dhufaa erga sana mootummootiin addunyaa maraa mootummooti iddoon tumaa seenaan kun gaafa dhagaamu isa dhufa jennaan duratu haalli nageenya toora galaaf nama kabajamaa ta'e harka bal'ifadha itti Himameera akka de waaqayyo itti Himameera jedhe boosseedhumatu bara baraan bu'aana fasetemeni no itti Himameera laa gurbaan sun itti Himameera obboleetti na dhaga'i iyyaa waaqayyotti Himameera jedha ayyaati isti nama mana tokkoof yaaddayin itti Himameera saba salaaltu bishaan nabaniitu museedhaan si ajjeemnadhaan saba iddoo waaqayyo kadhe ilaameedha museedha waaqayyo museedhaan nena ulee kee fidii kottu ani immoo kattarraan dhaabadhe si eegaa maal gubbaan dhaabadhe si eegaa kattarraan dhaabadhe si ati garuu maal kee dhiiftee dhufin ulee kee dhiiftee saba wadde museen gaafa dhufu museedhennaan meemee kattaadhuma kanatti maal godhe ulee kee
buuse saboodde kattaan sun afaan bane maal kenni bishaan kenni nama tokkoof kot esuma kedhi sammati durbi keessa ani mbeeku waaqayyo har'a galgala kattaa wayitti siima lijeneunna mucaakoo waan taate bara baay'ee waa እውነት ነው ሳልፋት ፍራችሁ ደንደሳ ማለ አረጋልጋላ አታጅርታ ቶክቶኮፍ አውሮፓ ቶክቶኮፍ አርዲሻ ቶክቶኮፍ ፍረራ ጋምቤላ ለማነቂን ኤሰል ለማነቂን ቦርገነመ ዋጅረት ያኔ ዋሲ ቢልቢለማ በቃ አስመጥናታ ተወረተን ዘወርገንገሮ አርከበል ፈዳ መቃ ኢየሱስን ስረትን ለብሳ ጃከና ቦዳ ለቤ ካታተ ከሳ ዋሲ ፈባው